Sa'aatii meeqa turte amma reef dhufte asitti naan dawwalle sa'aatii 24. Sa'aatii 24 tureen si dawwala jechuudha. Onlaayiniin cufa eessa baddee eessa ooltee eessa turtee minaaminiin girriin biraan jiru. Walii galleerra haala kanaan walii gallasaa. Atuu kan waliif ooltu kan biraati qohimee qorataa. Gastis waliin seeni waliinis haasa'e waliinis taphadhu haadhi rakkoon hin jiru. Nam kana yoo waliin taphatte wanti jireenya dhuunfaa kan keetii yoo jarri wanti akkasii miti sin jedha jedha jala qabaa ooltuu maali namatu si bulchaa jireenya kan keessatti mana kan kee nama si hoogganaa. Jechuun akka nama tokkotti itti dhaga'amuu danda'a barri. Akka obboleessa tokkootti. Fakkeenyaaf kan akka kootti dhaggeeffadhu. Amma yoo namni waa si godhe fakkeenyaaf namni si miidhe natti dhagaa maaf miituun jira si galee. Yoo namni si gabroomse maaf gabroomsituun jira. Kanaafuu gorsi jarri si gorsaa oolte sun siif ta'eera jechuudha. Hayi. Naan dawwalle achi teessee eenyu wajjin akkan jiru daawwatta. Kun gabrummaan kana oli jiraame rabbi fedhi natti. Ati jecha gabrummaa malee waan biraa waan itti fayyadamtu hin jiru. No gabrummaa ta'e hin jiraan dhugaa dubbachuuf ammas taanaan Oromoo daawun jettanii narraa kaasuu qabu. Gabrummaa hamaa jala hin jiraan. Never. Atamma riileeshinii jira kana. Isii jaallatu. Naan dugda duubatti waa'ee kiyya. Wayni biqilaa. Dhagaye. Anaan duubatti waa'ee kiyya jira kana waliin ka haasaa ooltu ni dhaabdamu hin dhaabu. Wayni nama waa'ee kee haasa'u ittiin dhiisu amma fakkeenyaaf yeroo mooneet waa'ee kee dubbattu no anarraaf si malee siidhaan waan jedhinaa hidheen afaan qabe. Amma akka nama calm down. Ilaa maaliin jedheenii. Ganama amma akka hin dallanne agarteetiin kan akkas jette malee yaa guutuu jedha dubbii jalaa fuudhaa waltee bar. Jalqaba moo maaliin jedhee isiinooti achooltee naan jedhan. Ati maal jetti na fedhisiisi qaba. Isiinuu achoolte ati maal jetti akkasitti teessaa jennaani lakkii hattaa utuu isiin dhiiraa wajjin kilaasii tokko iyyuu bulte ooluu miti. Kilaasii tokko keessa nama lamaan dhiiraa wajjin utuu bulte an abadan isiin shakkuu. Kanaaf isiin nama shakkamtu miti nan amanaan jedhe. Sii galee? Jette agaa nama dhufee ishee ka haasaa ooltan dhiisse ishee haa jennu. Anis akkasumas yaamana maamna dubbisuu diddee sa'aatii diddee amantaa ilal sargii miizeen namaa jettee bara. Abbaatiin dhage siya nama garuu kan dhalaa bira mii otoo si ta'e hoo fakkeenyaaf ani fatam akkana jirraa jennu 2,000 galchaa gaa isaa mo'adhu akka ta'u dhage ani fatam akkana jirraa jennu otoo ani fata akkana jirru dhiironni lamaan seenan dhiironni lamaan jiran ati akka himatti seena laalta an dhiirota san fakkeenyaaf tokko maqaan Haftaamu yoo ta'e haftish jedhee kaan dammoo fakkeenyaaf na dhageeka maqaan nama haftaamutu waliin oole fakkeenya si kaara beeki fakkeenya maqaa sanii akkaatammo moonii biqoo jettu kanatti odoo namoota dhiiraa akkasii akkolaa maqeessi bira yaameetiin waawuu ittiin haasa'e maaltu sitti dhaga'ama. Oomishni dhagamu qofa riilnatti. Dhugaa dubbachuuf moonetii wajjinii walitti dhufuun keenya dhiyoodha garuu moonetiin baay'een jaalladha baay'een kabajaa. Moonii dheedhuma yoo waame dasna'edha. Moonetii yoon jedhe xiqqoo siin dheerata. Isiin akkuma bareedina sii bifa sii waa hunda sii maqaan sii okkolaan maxxan yoo dasseedha. Biqiltuun immoo biqiltuu jedhedhuma waamaa jirasi. Sababni sii dhugaa dubbachuuf mucaan biqiltuudhuma reef lafa keessaa ol biqiltuu bareeddee yeroo ati waamtullee qabbaneeffatte wayyee yeroo siin jettu onnee kana keessaa torba nama jedha bara. Kanaaf yoon si waame yoon si waame dooktar biyya keenyatti qotiyyoo qofa yeroo camadamee qotamu haa jedhamatti bara.
Ati ko yeroo nan si waame. Kanaafuu Jetta bara. isin jechi isin na'am wayyee isin si jettu torba si jette onneen. Immoo qabadhu warabbal kaaba rabbii lama hin taanetti kakadhe qabadhu dubbitan. Wallahi serious isin haasaa jira. Garuu ani yoo sitti haasa'u haa jedha. Maaf akka akkasii si laawwadhu beekta? Awwaannaa wallaalee oduun ta'in dubbicha kan keetta awwaannaa harkaa nama balleessa. Akka ati taa'attutu awwaannaa harkaa nama balleessa. Okay? Arra kosiidhaan ati sittaara ture maal nattaare ta'e sittaara bara. Sittaara bara har'a. Jedhaa waan jara jettu ilaala geeffataa walitti qofa. Ambar. No an akkasiin jedhe. Kabajamuu qabdi amma jarri hundinuu kabajamuu qabu sii galee. Amma walumaa galatti kana mari'ataa ooltanii. Namoota isaan tala kannan adaba wallahi billahi eenyu wajjin akka oolte gaalaarii si keessa galtee suuraa irra kaate fayyaa sanuu agarsiifti adabbiidha. Wallahi billahi si adabamu osoo si adabe wallahi osoo si moodhe kun lama oduu si moodhe guddaa miti. Kun lama moonetti si dhaggeeffataa jirti. Haa dhaggeeffattu. Maal laa adabu? Maal laa adabda? Singalchu. Yaa Rabbi yaa Allah. Amma ana mii rabbii fedha jaalallee ofiitiin akkas waliin jedhama. Hin jedhamu bar. Hayi jaalallee ofii ati meettii maal jette beektaa deengad. Qorataan jette amaloota isaa irraa maal jibbitaa jennaan inni. Seeftii namaa hin eeguu jette. Wallahi ati seeftii namaa waan eeguu jedhu san hin beektu. Qasam billaa. Dhugaasiiti jechuudha. Jechi mudatti hundi dhugaasiiti jechuudha. Nana mana kanas lamu nana mana mujatti bas. Guys, namoota isaa qaxxamu. Firii qorataa maneedhaa jira isin afur jira. Firii qorataadha bakka deemtan hundatti. Laayivii namaa jala yeroo seentan hundi keessan dhaggeeffadhaa hajaja kun. Gabrummaa jalan jira waan ta'eef. Laayivii nama jala seentanii hunda yeroo seentan firii qorataadha barreessaa. Yeroo feesbuukii deemtan firii qorataadha barreessaa. Bakka hundatti firii qorataadha barreessaa. Dhugaa dubbachuuf. Eegaa silaa koo kana aaruu ana malee sii miti bara. Bakka deemte utuun hin deemin jedhu deemte waan dhufteefi silaa ana taara bara. Ana taara malee sii miti. Kanaaf gabrummaan kana olii jira hin jiru bara. Sanuu achi taa'amee na hordofamu bara. Mana hidhaa keessatti manuma hidhaa sana keessatti gabrummaa sana keessatti akka bilisummaan hin jiraanneef achi taa'een hordofamaa oole sii galee akkana siif achi hin deemne. Mana hidhaa keessa geeffamee hidhamee ka'e manuma hidhaa sana keessatti akka bilisummaa hin qabneef ofii achi deemne sammuun koo hidhaa jira mucattii kana eenyutu ilaala eenyutu haasofsiisuu barbaada eenyutu irraa qabama jedhee kan as taa'ee yaada sinii galee sammuun koo gabrummaa yaada sii duukaa jira. Akkan hin deemne manatti na hiiteetti gabrummaa dhaka. Firii qorataadha wallahi billahi. Sinii galee dhuftee immoo asitti immoo dhuftee manuma hidhaa kana keessatti ammoo gabrummaa hamaan irra keessa jechuudha. Ganaa gabroomta yoom gabroomte gana. Wallahi nuti hin gabroomne ganaa gabroomta. Sitti akkam goote na gabroomte. Kana jaal. Ila tokkoffaa. Akkam goote na gabroomte. Osoo anaan wal bira geesse jechuudha. Akka biyyaan yoo guddate torban takka torban lama yoo guddate. Tokkoffaa silkii kan kee keessaa bilbila dhalaa guutuu foormaat gootee biloog gootee balleessitaaf jala. Waan dhalaa ta'e si jala. Feesbuukii, tiiktookii, tiwutarii, yuutuubii. Waasaapii, Imoo, Biitomii guutuu isa waan dhalaa seef adii kan kee jiru dhalaa guutuuf jira baasta.
gabrummaa situ filateemi kana caala gabrumta qoy amma sittinim guyyaas geetti sitti Ayyee. amma sittinim Lee malee ishee walumaa galatti akkaawuntoota waan dura fayyadamtu guutuu gannee silkii haaraya bifa haarayaan silkii saaraya akkaawuntoota illee haaraya banatta. akkas taanaan qabeenyuma koo hundayyuu narraa murta jechuudha narraa fuuta jechuudha. Uumaan qabuyyuu. Walla akkas taana. Eegaa. Dhugumaa bar waan takkitti lamee gara maallaqaatii miti. Seevii kan kee dhalaa seevii seera jirtu guutuu siilaa yaati. Takki silkii haarawaa bitee seerka qaba. Akkas taatu gaa maal jechuudha? Dhugaa akkuma namni jedhe na fuudhaa. Nikaa isin na godhatamoo nasi godhata? Nulachuu ni kan wal godhan. Osoo an dide jedhee akkamiin ni kan godhataati? Osoo anam abbaa kiyyaan hin ta'u jedheeti godhachuu hin dandeessu bar. Kanaaf nu lameen iyyuu ni kenni kan godhamuun. Narraa murtaadha namni jira deeme. Amma boruu kana fuudhanii olii gad oolu. Wayii dhiiraa laata mucayyoon kun? Sodaachuu eegaleera wallaahi isa dhuga. Ibsan billaa sodaachuu eegaleera. Firii qorataa jecha jettu hin dhaabinaa. Firii qorataa jedhu hin dhaabinaa. Firii qorataa jettu. Tiiktookiin illee firii qorataa qofa ta'uu qaba dhugaa dubbachuuf. Firii qorataa. Maarri lama addunyaan si yaada ta'u. Hundaa'uun biiftuu firii qorataa jedha. Bas. Daawwa maal hin jedhee? Biqiltuun jedhee? Okay. Kana mari'ataa waltanii? Birqii yoo seeta moree birqii miti kana bira tokko. Daawwan biiftuudha jedhaa sana afaan guutate. Nan sodaataa jira. Maaliif nan sodaataa jira wallaahi billaahi. Shakkuu eegaleera amma wallabaa shakkuu eegaleera. Innaa lillaahi wa inna ilaihi raaji'uun. Uzurri hoosiisu. Hamzaatiin tokkoon deemaa laayivii seeneedhaan dhufeetta qara'u. Jinni qaba siin jedheen. Dhufee qara'u asumatti qara'u sitti miti asumatti dhufee qara'u. Barqura har'a akkam akkaasaatu garuu beekaatum uftootaatu haasaatu isaa. Danuwar bishaan qabbanaa dhugaa paaworii godhattee achi as deebiti bara. Laafiya. Wallahi bishaan qabbanaa gittiin gootee paaworii godhattee achi as deebiti bara. Oh my goodness. Daawun jira deemanii waan ati jettee bara waan jechuutu ati naaf fayyadamaa hunda fayyadamaa as jira takki mi'uuti sun gara akkasii waan. Daawun biqiltuu jedheen oole wayini. Daawun biiftuu. Firii qorataadha bas. Firii qorataadha. Galatooma warri firii qorataadha jettan. Chaayinaan tiiktookiin harka jirullee naa baruu qabdi. Dhugaa dubbachuuf naa baruu qabdi. Rabbi dubbaa isii afirii torbaan. Torbee miira qaxaroon kee. Mee doktor. Way. Dhaggeeffadhu ani immoo gaafan si bira akkanin si qaba. Ani gubbuu. Komentii cufa. Daawun biiftuudha. Firii qorataadha bas. Dhaggeeffadhu wallaahi billaahi anati miskiina na si haarti kun. Ofirkaan si gahee akkan si godhu anatu beeka bara. Dhugaa dubbachuuf. Amma na gabroomsi akka feeti garuu gaafan si bira gahe. Woo feete qalillee na nyaadhu aadii nu ila
osoo atuuna dhoofte gara manaa ol dheessa malee gara alaa nama gadheessu miti. Giriin No, sindawan. bilbiluma kan kee keessatti bilbiluma kan kee keessa dhalaa takkittiin ni agartu. Fooloo kan kee jira. No. Akkana godhe isha maraas. Daawun warree dhaartan nu galatooma. Firii qorataa warreettan galatooma. Akkan si godhu dhaggeeffadhu tokko. Galatooma daraa maammee warra mubaarakii tokko na fakkaataa yoo akkas taatu meera deebi. Akkam. Mee amma akkamitti sarree galatooma yeroo tusan. Maammee beektaa buleessa mubaarakii pirezidaantii maammee. Namaska. Dhaggeeffadhu kaashi. Jalqaba yerumatti dhufte. Jaalallee kee ati kana dura jaallatte hunda isaanii lafarraa dhabama godha. Namoota ati jaallatte namoota si jaallatani hunda isaanii lafarraa xaraga jechuun tokko. Ata gootee xaradda. Tokko jedhi kasittan hima. Tokko. Lammataa. Soddaan na jala yeroo waan jedha jedhe. Soddaan na jala yeroo falmataan na jala yeroo. Falmataa soori. Bari kwana yeroo waan siin jedha siin arrabsa yookaan immoo akka ittiin na loltu kanattiin si lola gaafan jedhe. Soddoota akka kabajamoo kana ilaaleen dhiisa bar garuu naan hubattu ati dhugaa dubbachuu. Namni gowwaa naan jetti. Ofirraa deebii situu isii bulcha malee siin bulchitu naan jedhu namni garuu ani soddaa kabajeetani. Soddaa kabajuu intala warra daawwan jechuudha. Yookiin adammoo dhala biraa ol galchitee odoo isiin gurrisii dhaga'uudha dhala biraa isiin rafaarsuudha. Deebitee ammoo jaalala akka hin jaallatte jettee dhala biraa dhala gandaa ol guurtee gaafattee kaateetiin boodarra na yaamtee sanuu maqaarra baqachan na yaamteetiin hagamna kabajiita hagamna jaallatte jechuudha. Soddaa kabajuun isa kana. Kun aadaa biyya eessaa? Wallahi soddaa kan kabaju sin billah. Soddaa kan kabaju. Ani ko sin gorsa tokko wantan akkasiin jedhee tokko sargiin deemin jennaan deemte tokko jedhe. Inni lammataa ammoo yeruma dhuftu achi teessees nu daawwataa tokko garuu keessaan maalirra akka jirtu eessa akka jirtu yooma akka dhuftu nati nimni naan daawwalle tokko lama. Masih dah wadah seratus orang atesan bil-bil mas, tapi YouTube bakka berarti, mira berarti sejarta, karena soft tuh berarti ber. Okay, ani kubar solte qofa dhiirasii wajjin olee qofa miti bartarii mucayyoo kana makiinaan na jalaatti bu'aa. Ija budaatu na jalaa ilaalti zigalee budaan na jalaa ilaalti ijoolleen na jalaa budaatii dhugaa dubbachuuf eega utuun sakuriitii yookaan boodigaardii siin godhin isatti qophaa deemtu si deemsisuu na anatti taayicha na dha'u hirribaa na dha'u jechuudha. Ishee karri biraa deemaaf liifii gubbaa baatee akka taasoo itaree waa'ee jara wajjin. Gabrummaa isa gabrummaa ammaa gabrummaa jalan jira ammas taanaan firii qorata gabrummaa hamaa jalan jira nee bara walla falmachuun qaba yeroo hunda innan uffata gurraacha uffadhu kuni natti tolee sitti fakkaate jaddeebsataa tasa ganaa gaddita inshallah afshar eega waan gaddamate qorata way ati gaafa na gabroomsitu imoo konarraa fute tokko jedhe. WhatsAppii fayyuma narraa fudhatte lama. Facebookii narraa fuute sadii. TikTokii fi No jedhaa TikTokii uma fidi jechuu eegalte bar. Yes. Warra isa birallee naqa. Warra WhatsApp ana birallee dhufa isa birallee naqa. Iimoollee warra ana bira isa bira dhufa ana bira dhufa. Iimoo isaa qofaan seenaa yoo bilbila biraa bilbilummaa inni baatee adda qabu. Wallahi firii qorataa naa jedha. Wallahi firii qorataa jedha. Firii qorataa naa jedha.
Imoon koo sirkeera, waastaappiin koo sirkeera, miisenjarii koo sirkeera, ani sirkan jira. Wanta hin qabu hundi sirka jira. Kan Abbaate sirmu waa tokko. Calm down. osoo dhufteetiini tokkoffaa oduu biyya kana amma na bira dhufte yookaan si bira dhufe. Makiinaa yoo deemnu makiinaa lama yoo qabaanne makiinaa kan kee addatti hin deemtuuni. Tokkochaa hin deemne yookaan keetiin hin deemne yookaan kiyyaan deemne. Tokko jedhu. Kophaa kan kee hin deemtu. Eessuma feete dhaqee eessuma feete dhaqee kophaa kan kee hin deemtu. Hayyee. Lammaffaa. Way mushwaarri sawaaqni koo sii. Yes. Guyyaa tokko tokko ana drive godha guyyaa tokko tokko situ drive godha. No, never. Ammaalish qophaa deemuun jaalladhaan dhugaa dubbachuuf. Wallahi qophaa deemuun jaalladha. Deemni kaa barreessi qolloo fee deema malee. Argitanii Mansuur haadha manaa Mansuur Jamaal lammaffaa dabaraa. Wallahi kan taana mana buusuufi. Wallahi kan taana mana buusuuf hin ta'u. Abadan hin deemu. Hin dhaqu. La maalish. Oh. Dhugaa rabbii waati kophaa deema malee kophee deema malee itti haasofte dhiisuu didde jechuudha. Duubaan si qolloo fee si biraa lixa. Orderii waan nyaattu waan garagaraa kaafteeriyaasi. Kaafteeriyaa jechuun takki yoo biizii ta'uu baadhee mana dalagee waxii si dalagee ba'a barri alarraa qollofaa kushiinaa seentee ifattee nyaattaa yoo immoo ariifadhee immoo alarraa order si godhee jechuudha. Mana sii kaayee manatti TV kan kee maddee silkii kan kee fayyadamtaa kaameraan mana keessa jira. Een wali akkati viidiyoo na laftu. Een wali akka taasiftu. Sa'aatiin daqiiqaa beekaa akka taasiftu sagalee waraabaa kaameraan uumama guddaatu jira. Kaameraan sagalee waraabaa baay'isee mulqabee isin mul'isuu danda'a sagalee waraabaa waan ati. Dhaggeeffadhu kanas nagayeera dhaggeeffadhu sitti hima. Ansi nama yoo jalqaba gaafan nufu gaafan jalqaba si bira dhufu tokko maalaaf akkamiin godha yoon ija siin jaamsa jedhe na jalaa jaamsi yoon gurra siin duucha jedhe na jalaa duutti amma akkamiin godha. Haatu biyyeen beekamaa ijana jaamsiteeti teeti waan biraa yaa dhufee ta'a. Dhugaa dubbachuuf akka ammaa kana goota taanaan ijji kee gurri kee lamaan isaan cufama bas. Tokkoffaa. Harkasi qabeen deemu. Dhugaa rabbii. Dhagee. Okay makiinaan deemi rakkoon hin jiru. Makiinaa keessatti kamiin filatta? Ana waliin deemuu filattamu amma filannoo si kaa'u. Ani faati wajjin deemnee bakka deemnee dhimma deemnuuf xumurannee deebi'uu filattamoo makiinaa keessa kaameraa hidhuu filatta? Makiinaa keessa kaameraa si hidhamaa? Wallahi ni hidhama. Wallahi uqsim billahi shamaran arsii inaaffaa qabdi gaafa hidhamu soban si haara uqsim billaa duraan takka namanni. Akkanumatti bar ufi namarraallee akkanumatti ofee dibar dhiira biraarraallee akkanumatti ofee si malee bara oduu. Inshaallah wanti fedhe itti dhufe homaa ittiin fakkaatu. Qasaman billaa. Habibi Saudi seetaa Dubai barkaasu. Saudi seetaa ka. Dhagai akka Saudi san jechuu. Akka Saudi san badoo keessa bar luka qullaa nama ari'anii asitti wanti hundi kaameraan si faana deema. Mana dhuunfaa